argamte jaalalaaf kabajaan nu eeggadha. Innis auto clicker kan jedhamudha. Auto clickeriin kun haala armaan gadiitiin kan Google Play irraa argattan. Google Play akkuma galtaniin negatu kana instruction isaa as keessaa kan dubbiftanii instruction isaa kun asuma jala jira. Enable gootanii booda kallattumaan gara tokkitti fudhatan ta'a. Enable erga gootanii booda gara tokkitti kan fudhatanii ni baana erga akkas goone ni baana. Achumaan kan argatti geessitu TikTok bira yeroo geessitanitti application TikTok bira geeffattu isinitti mul'ataa jira jedheen abdiin qaba. Teman TikTok bira geeffattu TikTok ergeettanii booda ishii kana mallattoo kana gadi qabdu kilik gootu. Kilik dagootanii tokkoffaa saffisaa bilbilaatiif lammaffaa waan barbaadda like gochuu barbaadan kan gootan autoodhanni kanaaf sin gargaara jechuu barbaada. Ini kan warna jiru xiqqoo lakkisaa baay'ee